Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftoota YouTube channelii kiyya akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa kooti. Har'a dhimma ani isinii biraan gahu dhimma siiriyeesiidha jechuudha. Namni kamillee dhaggeeffachuu qaba, namni kamillee sheer gochuu qaba jechuudha. Yeruma seentan sheerii godhaa dhaggeeffadhaa jechuudha. Kan dhaggeeffattan ofiifidha, of baraaruufidha dhimmichi jechuudha. Dhimmichiyyuu anaafiyyuu yeroo jalqabaan dhagee jechuudha. Wanta yeroo jalqabaa dhagee jechuudha. Ani obboleettiin keessan fayyooni informationii sin biraan ga'u malee umaa isin gochuu hin danda'u. Umaa walii gochuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu namni tokko na miidhamu nama miidhama nama tokkorraa namni tokkollee akka of eeggatuu fi waan gochuu qabu dursee biraan gahuun wal fayyaduudha jechuudha. Karaa salphaa wal fayyaduudha jechuudha. Kanaaf namni kamiin keessanillee dhugaa isiniin jedha dhaggeeffadhaa. Wanta akkasii akka jiru baruu qabdu jechuudha. Waan akkasii biyya Arabaa keessatti waan akkasii akka jiru baruu qabdu. Sheerii gootanii wal dhageessisuu qabdu jechuudha. Dhugaan isiniin lubbuu nama tokko baraaruu jechuun sheerii ta'e lubbuu nama tokko baraaruu jechuun qalbii miti jechuudha. Ijoolleen keenya akkuma tasaatti akkuma qoosaatti bahanii du'aa jiru. Reeffi isaanii galaa irraa akkamitti akka du'an hin beekamu. Sababa maaliitiin akka du'an hin beekamu. Hin du'anii malee, hin duutee malee. Bakka namni gadi fageessee akkamitti akka isheen duute namni bare hin jiru jechuudha. Namni tokko dubarri tokko biyya Arabaatti innaa duute reeffi ishii galu akkamitti akka isheen duute sababa akkamii maaliif akkamitti kan jedhu namni beeku hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanti akkasii akka jiru irraas akka of eeggataniif jechuudha. Dhaggeeffadhaa waan isiniin jedhu kana sheeriillee walii godhaa jechuudha. Mucaan obboleettiin kana seenaa kana natti himte namni irraa haa baratu, irraas haa of eeggatu. Waan akkasii akka jiru haa dhagahanii naan jettee natti himte jechuudha. Karaa keessa mucaan kun Dubaayii jirti. Yeroo kanallee Dubaayii irra jirti jechuudha mucattiin. Sagalee ishiillee viidiyoo kana keessa nan gasha ture garuu sagaleen ishii hin dhaga'amu. Anu giddii meeqaan bilbila gurratti qabadhee tanan jechuudha kanan dhaggeeffadhee sababa jarri ishee dhaggeeffatanii ishee dhagahanittidha ishee kan isheen akkanatti sagalee linnaa waraabde jechuudha. Malee silaa sagalee ishiillee isiniin dhageessisa ture. Kanaafi mucaan sunis maal jette seetanii yeroon gaggabaabsee isinii ibsu maal jette seetanii amma Dubaayii jirti jechuudha. Mucaan kuni akkasnaan jedhanii madaamiin jette madaamiin akkasnaan jette yeroo muraasaa fi obboleettii koo bira deemte hojii hojjettaa. Yeroo muraasaaf obboleettii koo bira deemtaa ishee gargaartaa yeroo muraasaaf naan jette jennaan animmoo qajeelummaa dhumaanii isaaniin amanee jechuudha. Manattis isaan faana jiraachaa jira waan ta'eef hammina isaanii argaa jiru. Yeroo isaan natti hammaatan, yeroo isaan waa godhan, yeroo isaan natti mara'atanis waan irra geessisaa jiranis hin argine waan ta'eef hin yaannis waan ta'eef tole jedheen isaan faana deemuudhaaf qophaa'ee jette. Iddoo jedhame sana jechuudha. Obboleettii koo deemtee yeroo muraasaaf hojii gargaartee dhuftanaan jedhanii fagoodha jechuudha. Xiyyaaraan deemama jechuudha iddoo obboleettiin madaamishii jirtu sun. Kanaafuu maal godhu amma ka'anii gaafa qophooftee isheen qophooftee fuudhanii deemanii biyya Taayilaand geessan. Mucaa kana jechuudha. Intaloo kana biyya Taayilaand geessan jechuudha. Biyya Taayilaand yeroo geessutti mana ani itti of argee yookaas iddoo isaan na buusanii buufata itti buufanne sana dhiiratu na fuudhee deeme jettee yeroo achi buufadhu manni baay'ee bareeda jettee ammana akkas bareedullee argeen beekottee wanti hundumtu mastaawotii qofaadha jettee lafa kanarratti mana an argee inni tokkoffaadha jette manichi baay'ee bareeda kan achi keessa jiru immoo dhiira qofaadha jette. Dhiironni achi keessaallee afaanii Amaariffaallee leenji'anii jiru jettee. Araboota mataan akka afaan Amaaraallee xiqqoo ni danda'u jettee waan akkasiitti Araboota jettee isaa booda otoman achi turee achituman taa'u nama intala Itoophiyaawii tokko natti fidan jettee naa ergan jettee intalli Itoophiyaawii suni bakka Itoophiyaawii waan taateen malee already jijjiiramteetti jette. Bifni ishiis waan hundumaa ishiiyyuu turte waan ta'eef jijjiiramteetti. Itoophiyaawii waan taateef bakka
akkana haasofsiistuuf naa fidanii. Mucayyoon sun jalqabuma yeroo na argitu aznaallee naan jette. Bataam aznaallee naan jette. Asi fiduu isaaniiti baay'een gadda naan jette. Inna yeroo shin akka kana naan jettu anammallee taana mana obboleetti madaamii haa ta'u maalaa ta'u iddoo nageessan hin beeku. Garuu gaafa manaa ba'e obboleetti madaamii mana obboleetti madaamii deemtee takka hojjettee fi dhufta naan jedhaniitu kan hin bahee. Achi bataam aznaallee naan jettee waa tokko naashin taasa'u jalqabdu jarri shakkaniitu biraa na biraa ishee waamanii. Haasofsiisi malee haasofsiisi akka isheen hin mukoofneedhaaf malee hiccitii akka isheedhaa odeessitu miti jedhanii na biraa waaman jettee. Isaa booda na biraa waaman jettee nan bulee otoma sodaadhuun bulettee guyyaa lammatan naan gahu guyyaa lammatatti hospitaala na geessanii nama rammarsiisan jette. Fayyuma manaa bahee achi naan gahu nama rammarsiisanii qaama koo hundumaa ilaalanii fayyaadha. Umaa dhibeeyyuu hin qabdu jedhanii natti gammadanii manatti nagashanii. Amma bakka na sana akkas godhan shakkuun jammareetti. Dubartiin hin jirtu dhiira bichaadha. Innaa san nama rammarsiisuu jalqaban immoo bakka maaliif as na fidanii dubartiin dhufti naan jedhu ture dura jette. Innaa san kana nama rammarsiisan immoo bakka qaama koo keessaa waan tokko fudhachuudhaafidha. Jarri kuni kan isaan akkas nama rammarsiisan jedhee shakkuu jammare sodaachuun jammareetti. Mucaan sun kiristaanadha. Wanti hundumtuu mannillee mastaawotiidha jettee waan hundumtuu jira kadhannaa kadhachuullee hin danda'u jettee. Bilbila koorraa wangeelaa appilikeeshinii wangeelaa qaba daawunlood godhadhe isuman dubbisa jettee callisee isuman dubbisa. Garuu sodaan natti nam'eera akka isaan waan gochuudhaa ka'an naa galeera jettee. Humaa ofii gochuus hin danda'u waan ta'eef dubbachuu maal gochuus humaa hin danda'u callisee matuman taa'u. Isaa booda guyyaa arfaffaan waan akkasitti waraqaa wayii fidanii nama mallatteessisuudhaaf fidan jette. Isaa booda waraqaa sana fidanii otoo ani hin farramin hin mallatteessinii otoo manichuma keessatuma ol socho'uu gadi socho'uu manichuma keettiin kufeette. Manuma sana keessatti nan kufee. Isaa booda nan kufuu ofii wallaalee hospitaala na geessanii jette. Hospitaala na geessanii sammuun ishii keessi miidhameera. Sammuun ishii miidhamee baay'ee kufte waan ta'eef miidhameera jedhanii hospitaalallee na ciibsan jettee achi wayyaa'ee nan baheettee achumaan biyya sanattis haaraa waan ta'eef qilleensa biyya sanaattis waan ta'eef utaalloonis na qabe dhukkubni natti nam'e jettee bakka nan dhukkubsadhe jette. Isaa booda dhukkuba kanaan otoo hin jiruuti jarri dhukkuba kanaan ammatu as hin geenne jechuudha. Dura akkas naan jedhanitti ammati hojii asitti jalqabdaa. Hojii jalqabdaa ji'a 2 keessatti doolaara Ameerikaa 10,000 sii kennamaa minaaminaan jedhanii jette. Erga nama rammarsiisanii ka'anii dura otoon kufiin jechuudha. Erga hospitaala geessanii qaamni koo hunduu guutummaansaa fayyaa ergi ta'eeti. Erga qaamni koo hunduu nagaa ta'e jedhameeti nama rammarsiisanii ennaan galetti hojii hojjettaa. Jalqaba ji'a 2 keessatti doolaara Ameerikaa 10,000 argattaa naan jedhan hojii maalii hojjedheeni immoo maaltu godhameetu kan doolaara hamma kanas naa kennamu jedheeniituma yaadu kanaan dhiphadhu. Manicha keetti nan kufee hospitaala nan galee doktoroonni sammuu ishii keessi baay'ee miidhameera jedhanii utaalloonis na qabe bakka dhukkubni natti baay'ate. Kanaan jarri waan godhan dhabaniitu waraqaa sanas hin mallatteessine ani jettee deebisanii nagashanii. Otoon galiin dura intala sana faana xiqqoo innaa san hin jirre haasofsiisti turte. Intalli sun akkanaan jettutti anas akka keetti na fidanii biyya kana na fidanii. Isaa booda yeroo tokko opereeshinii na godhaniiru. Yeroo opereeshinii na godhanitti maal akka na godhan hin beeku ani. Maal akkana kee fuudhanii maal akkana keessa ka'an hin beeku. Ergasii asii biyya koos ani hin barbaadu. Ammallee nama maqaa biyya koo natti dha'u hin barbaadu. Maatii koos hin beeku, warra koos hin beeku. Anas tureera. Bakka nama galinaan jedhu hin barbaadu si. Kanaaf isaanii yeroo tokko opereeshinii illee na godhaniiru. Amma akka qodaa isaaniittiin hojjedha jechuudha. Iddoo isaan itti na erganittiin
dhaqee hojii hojjedha, dhiira faana jiraadha. Abbaa barbaadetti na ergu, abbaa barbaade faana hojjedha, birriin fidaa fi birriin isaanii galii ta'a. Iddoo barbaadan nama barbaadan akka barbaadanitti akka qodaatti asiif achi na oofu. Akka barbaadan jechuudha bakka. Kanaaf iddoo fedhan waan fedhan na godhu, galii argatu, birrii argatu. Garuu yeroo jalqabaatii fi doolaara Ameerikaa birrii 10,000 naa kennaniiru. Akan dhufeeni anas nama rammaranii waa hundumaa na ilaalanii saawwadoo waraqaa na mallatteessisiisan jette isheen duraa sun. Waraqaan na mallatteessisiisanii erga waraqaan sun wiliidha jechuudha, waan tokko gochuu hin dandeessu, jaalladheen itti galee akka akkasii jechuudha. Yeroo namni tokko jechuudha nama beekee hin dubbisne barreeffama kan biraati jedhee afaaniin itti hime waraqaa sanarra kan jiru garuu kan biraatiin mallatteessisiisa. Gaafa wal himatanii seerri afaaniin dubbatame afaaniin dhagahame tun taane waraqaarraa laalachuudha. Mucaa kanas seera achirra jiruuni isaan ofii isaanii barreeffatanii kaawwatanii isaan mallatteessisiisan jechuudha. Intala sana erga mallatteessiteetii marammaramtee waan hundumaa qaamni ishee hunduu nagaatee opereeshinii godhanii waan keessa kaa'an waan keessaa fuudhanis hin beektu. Ergasii doolaara Ameerikaa 10,000 naa kennanii maatii kootti naa ergan jettee ergasii ambara meeqaa biyyatti siin galuu maatii koo siin arguu hin bilbiluu humaa siin beeku asumanii akka inzirtiitti isaanii hojjedhaa, dhiira abbaa barbaade faanaan bahaa, maaliin godhaa akkaniin isaan galii argatu. Kanadha hojiin kooyyuu. Sis kanumaaf fidan malee hojiin kan biraa asii hin jiru naan jetteetu natti himte ergasiitii. Ana garuu itu kanarraan gahiini sababan kufee bakka sababii mata'ee waan inni baasuudhaaf innaa jedhu harka isaaniitii manuma nagaa keessatti tuman ta'in nan kufee jettee akkanumaan kufee hospitaala galee sammuushii keessa baay'ee miidhame jedhanii jettee. Kanaan na deebisanii amma fayyitutti hojii sana hojjechuu hin dandeessu. Si deebisnee Dubaayitti deebitee yaalamtee fayyitee normaalinnaa taatu hojii sana hojjechuu jalqabda. Kanaaf galii baay'ee argatta. Yeroo jalqabaatiif doolaara Ameerikaa 10,000 argatta naan jedhanii na fidanii. Ammallee erga biyya Taayilaandii dhufee torbee tokko dhayette torbee har'aan biyya Taayilaandii sana achi dhufe jettee garuu dhukkubni numa na dhukkuba jettee erga dhufee maas hojjechaan jiru jarrillee amala natti jijjiirratan jettee duraan walii galtee akkasii qabu galii akkasiitiin na erganii ani garuu bifa kanaan dhukkubsadhe achas waan deebi'eef jarrillee amala natti jijjiirratanii jiru. Saratanyaan kan biraas jirti jettee innaa bifa kanaan hin jira. Waaqayyotu harka isaanii keessaatiin na baasee. Innaa akkanaanini amma deebi'ee dhufe jettee yeroo fayyitu deebitee hojicha hojjettanaan jedhanii jiru jarri. Kanaafi dhimma kanarraa akkasiin barattanii abdiin qaba jettee walumaa galattan illee maal jechuun barbaada jechuudha. Dhuguma sirriidha. Inkwaan biyya Arabaa kana miti, inkwaan biyya Arabaa kana isa firriin jirre namni hin jirre eenyullee kan nama hin beekne kan namaa hin dubbanne kan namaa hin takaraakkarre hin jirre miti. Biyya Itoophiyaa keessatti illee namni nama fuudhee iddoo barbaade nama geessee waan barbaade nama godha. Itoophiyaa keessatti iyyuu fuudheetu nama gurgurata fuudhee iddoo barbaadetti si gurguree kulaalitii baasuun jira maalii baasu waan akkasii jira Itoophiyaa keessa iyyuu jira jechuudha. Biyya Arabaa kana keessa immoo kottuutii as deemii jedhaniitu fuudhanii iddoo barbaadan geessanii hin danda'u jechuudha. Garuu mucaa kana jara harka waaqni baaseera sababa godhee akkanaan baaseera ammallee mana isaaniitti akka baatu abdiin qabachuudha. Waggaa lamaan kee yoo fixxee fayyitee kaatee yoo fixxee deebi'eellee dhufa jedhiti harka isaaniitti bahi malee ammas deebisanii achi si geessan hin barbaadin hin taa'iniin jedhee nanillee isheedhaan jechuudha. Isinis dhimma akkasii yoo isin quunname jechuudha. Dhimma akkasii yoo isin quunname sirriitti wanti mallatteessamullee jira waan jedhaniif jechuudha. Mallattoo wayii yeroo waraqaa wayiillee isinii dhufu shakkuu qabdu mallatteessuu diduu qabdu jechuudha waan akkasii. Otoo argitanii du'atti seenuurra amma tokkollee taaggaluu wayya jechuudha. Otoo ilaalan du'atti seenuurra. Kanaaf informationii kanarraa yoo waan akkasii isin quunname akka of eeggattan akka of qoxxobdaniif kana isinii qopheesse jechuudha. Umaa walii gochuu hin dandeenyu jechuudha. Waan namni tokko miidhame nama tokkotti himanii illee akka of eeggatuuf
እና ፕላስ waaqayyo immoo isin haa eegu bakka jirtanitti baay'ee isin jaalladha baay'ee wanta addaati kanan dhagee jechuudha yeroo jalqabaatiif waan akkasii dhagee jechuudha dhagee hin beeku ijoollee keenya irratti gahee dhagee hin beeku akka akkas godhamu garuu yeroo jalqabaatiif dhagee isinillee irraa hubadhaa irraa baradhaa sheerii godhaa of eeggadhaa waan immoo isin haa eegu isiniin jedha YouTube ko subscribe na godhaa like na godhaa bye bye